عائشة السلام عليك. وعليكم السلام. جلك أبا بقربي لبوكي همبسي أن كان نرجمو أما واللايني ردي نموني سرقي فتايرو إرّا جالان إلمان رومو أكنت لبو ربدت بيكو سبب إنساس البيتين أفدرتي سببا غربا جالة تكون والأبديف أفجيس تجد الربايين نما كانت هجراتو بيكو تجدو كان بارين جدو أنمو باية تكون سيارجات شداف تنكماس تري سيارجات ديتس أكتر تجرتوس إجاكوتين لالين تري إيجا أنا رمو كان واي كبير كسمة أكمي وني جد مكون البيتين وفوران كدوغادا أما مو أكمي تجرت البيت أنا فوران كي دوغادا مو الحمد لله أم بروجرا يتكي يعني بدأني سجرا نبربادو كيسيري فدون سنجالة كيكتا أيه وفيكي يا مف بريدن ترى الحمد لله دو الرئيس هفين ترى نمو نيوسو بيكن وسود بيكنا دوغاتا لو دعاء في حفونا ما أسود بيكن مليار بايد دبرسني جرو أيه أو ماكي أقول له أفضل كمان هيك أنا كراتو كوني يرو سوران كي أكنا تورا ميديا رتديمو ماتين كيسي ومن روموس بايد دبتاني ركو كنا وفران قوم كي يومي كدامي ساعتي تربت قويا كم كدامي كدامي درب ساعتي تربت أيوة rakkoo kana yeroo ofirraan geessu gara mana yaalaa deemtemo an yeroon ilaalu garaan kan kee bakki albeen ittiin ati of waraantee hodhameeti jira eenyu gara mana yaalaatti si geesse gara mana yaalaa kan nageessi madaamii dhuma kiyyatti nageessitee bakka achi yeroon deemee sa'aatii lamaan boodaadha ofii kiyyaafuu bakka hin jiru kanan bara jechuudha. Gama biraatiin rakkoo kana maaliif ofirratti uumte balaa akkasiitiin akka saaxilamtuuf maaltu si dirqisiise akkuma jedhanu nama jaallattu sanaan wal dhabdeeti ay wallab rakkoon kun jaalallarraa kan ka'edha garuu wallabbii yedduu keenyatti hin uumamne sardammii kiyyaa fi ibliisatu waan argetti nama dira waan ta'eef ofirratti raawwadheetan jira alhamdulillah garuu hafeetan jira akka dubbatamaa jirus miti hin jechuun barbaade inni kaan abbaa warraa isheetu irratti fuudhee jennaan lubbuu ishee baastee dansaa jira inni sana irratti simfuun alhamdulillah anis hafeen jiran hin jedha namoota baay'eenis gaafadheen ture kaani siyaasaadha akkuma warree tokko zayitii waan adda addaatiin dhiiratti naqanu isheen biintootiin kan isiin ofitti naqxee mucaa kana gadi fageenyaan hin beeknaa jedhu hangaruu ergansi argee waan kana adda baafachuun natti ulfaate akkamitti dhugaadhuma biintoo ofitti naqxeettamoo albeedhumaan dhiigni sun kan akkasitti lola'e sa'aatii sana keessa sa'aatiin aarii qabu sana keessa waa'ee dhuma biintooyyuu hin agarre ergeen miseeshaadha halkan tokko guyyaa tokko achi bulee deebi'eetan suuraa dhiiga qabu kana arge malee yeroo kaafamus akkamitti akka kaafame eenyuun akka kaase akka yoonaatti hin barrean. biintoo wanta ati bitatte hin jiru. Siyaasuma kana sammuu kiyya keessatti asabee illee hin beeku. Fakkeenyaa fi jaalala keessatti waa hedduutu jira. Jaalalleedhuma keetiin sababa wal dhabdeedhamoo rakkoon biraa dabalataa ni jira kanatti tarkaanfii akkasii ofirratti fudhatte. Rakkoon biraa wanti tokko illee hin jiru. Sababuma jaalalaa qofa. Sababuma jaalalaa qofaani. Amma kanatti jiraattu eessa? Suudi Arabiyaa Riyaadii kana jiraatu. Ijoollee biyya kamiiti? Ijoollee ana shaqqaa coqorsaa jechuu ni dandeessa. Namnati jaallattu sun eessa jiraata? Jimma Abbaa Jifaar. Biyya jiraata ati kanatti jiraattu biyya Saudi Arabiyaatti. Ayya. Ulfaadhu galatoomii egaa namoonni tokko